Inni jalli osoo hin taane osoo ana ta'e yoo ana akkam ta'a. Ana gumisii kana xankaarnati qaba jennee yaaduu qabna. Eekruu fakkeenyaaf yoo fudhanne Immaamma Cabbee jechuudha. Maqaa jaanaa dhiisiiti maqaan isii kanallee ta'uu dhiisuu danda'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabar kafune kabajamto tadaawwattoota keenya akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Isinillee akka nagaa qabdan rabbirraa qaba daawwattoota kiyya akkam jirtan. Har'aa kophaa kiyya deebi'ee dhufee jira daawwattoota keenya maaliif kophaa kee dhufte yoo hin jettan kaameraa duraan sirreessina waan ta'eef dhiifama irratti sirreessuu kiyya. Maaliif kophaa kee deebitee dhufte waan jettan dhugaa rabbi miidiyaa kanarratti samoona kana tutture bubbulee waa hedduun taasifaa jira. Waa hedduun taasifaa har'a qoyimeen dubbadhu jedhee irraa qoxxobee ture. Har'a mootu dirqama ta'eetiin addaan citaa hin jiru waan ta'eef dubbachuu qaba irraa waan ta'eef eega miidiyaa kanarratti as baheetiin nama miidiyaa ta'een booda dirqama wanta namni irraa dubbaturraa dubbachuun barbaachisaadha waan ta'eef wanta natti dhagahamellee jira waan ta'eef hin dubbachuufin gara keessan dhufe daawwattoota kiyya. Innis maali yoo naan jettan asiin dura Taajii Shurrubbee haadha isaa akka ajjeesan hunduu beekan hunda keessi keenya gubateen hundatti dhagahame miidiyaa kanarratti akkasitti afarfamaa ture. Ishi haa ta'u hin uumamaan akkanaa jennee bira tarree jirra daawwattoota keenya. Achirraa siinee xiqqoo osoo hin turre isaan Oromoo keessaa miti nama maraati kukkutee haadha manaa isaa kukkutee shintibeetitti naqee jedhanii nama meeqatu irraa dubbate. Haya jennee bira tarree jirra isallee. Hin oollee hin bullee waa hedduutu dubartoota keenya irratti uumamaa jira. Har'allee ammallee irratti deemamaa jira. Maqaadhaaf mirgi dubartii eegamaadha jedhama. Garuu amma mootu wanti natti dhagahame wanti mootu nu walisii fakkeessu baay'ee jira waan ta'eef Ikruu Immaamma Cabbee jedhamtee beekamti. Maqaa chaanaalii isiiti jechuudha. Ikruu nama yuutubaraati nama yuutubara guddoodha hin beektan jedhee baay'een keessan beekuu dandeettanii afaan Amaariffaatiin hojjetti. Nama hojii gaariillee hojjetudha. Nama mootu fakkeenya dubartii ta'uu danda'udha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Footoo ishee akkuma asirratti argitanitti akkatti boottee akkatti rakkoo keessa seentee jechuudha. Sababni isheen rakkoo keessa seenteef sababa biraa moo tokko qabdu abbaa manaa isiitirraa ka'e jechuudha. Dhugaa rabbii dhiironni keenya maal akka ta'an maaltu akka isaan tuqe maaltu akkatti isaan cakkansiisaa jiru ani hin beeku na dhibeera. Akkamitti namni guyyaa tokko nyaatee guyyaa tokko dhugee yeroo bareedaa wajji dabarsee haadha manaatiif abbaa manaa hojiidhaan uffata walii fi uffata caalaa walitti aanetni yeroo akkam akka wajjin dabarsu namni kamiyyuu hin beeka jedheen amana daawwattoota kiyya. Kana hunda hojii dabarsaniitti yeroo gizee bakka fedhii isaanii guuttatanii wanta barbaadan guuttatanii kalaas gizee isiin rakkattee rakkoo irraan gaammaatu sanatti dhagahama gara. Hin ulfaatu baay'ee ulfaata. Ani garuu gara kiyyaa baay'ee ulfaata gurraan dhaga'uun natti ulfaata gocha isin irra ga'uunaa ta'uti. Kanaaf immoo dubartoonni keenya shamarran keenya maal godhuu qabanii jedhee akka hormaatatti waan ani kaa'uu barbaadu. Ikruun akkuma keenyaa biyya arabaa turte akkuma keenyaa mana namaa hojjette akkuma shamarran keenya kaanini yuutuubii kana bantee mana arabaatti asiin hojii arabaatti fiigaa asiin immoo yuutuubii kana mee guddifadhee gaaf garee rakkoo kiyyata kanarraa furaa jechaaf akkasitti isa guddisuuf fiigaa galtee gara biyyaallee wanti isin sirreessaa turte miidiyaa irratti namni takka miidiyaa irratti bayoonni isaa hunduyyuu miidiyaa irra jira waan ta'eef waan isin sirreessaa turtellee anis atis warroonni isii beektan jechuudha waanuma beeknu. Meeshaa manaa galchaa sarpiraayiz isa gochuudhaaf meeshaa manaatu harkistee addisii kophaa isii galchaa televezyiina gaafa galchite soofaa gaafa galchite ija kiyyaanin viidiyoo isii ilaale dhugaa rabbi. Har'a garuu inni mootu qal'aanumatti biyya ofii keessa jiraataa gisee isin biyya arabaa jirtu. Qal'aanumatti qilleensa nagaa fudhataa jiraataa ture. Har'a immoo isii baasee hin gatu. Haati isiitiin mootu nama rakkattudha. Haati isii akkuma isin hunduyyuu beektan jecha kana fayyadamuu kiyyaaf dhiifama isin jedha. Hunduyyuu Itoophiyaa eegataan hin booda'anii abshaan rakkanneetiin mana namaa dalagaa irraa biyyaan baatti baqachaa jirraa rakkinni biyya keenya keessatti akkuma beekame jechuudha. Ikrullee haati Ikrullee kanuma keessaa kanuma keenyaa keessaa isaan tokkodha. Haadha ofiitillee uffichaa miti yuutuubii bantee fi jammarteef yuutuubii haadha irraa irratti cufsiisee
haadhaa rakkoo irra geessu. Isii bira taree maatii isii miidhuuf gizee deemu. Gaafa dura isaanii wal jaalatee wal fuudhee isiin tun immoo rakkina meeqa keessa isaa wajji tartee jirti. Dubartii jechuun meeshaa miti. Akkuma dhiira nama isillee nafsee qabdi. Jireenya gaarii jiraachuu isii barbaachisa. Dubartii jechuun deemtus biyya alaattillee makaraa galtus biyya keessattillee dhiirota badaa rabbiitti deemu darbu makaraa argaa meeqa dandeetti ishii meeqa dandeetti dhugaa rabbi dubbachuu ta'e baay'ee ulfaataadha. Daawwattoota kennaan kan isiin jechuu barbaade osoo rakkoon akkanaa kun nurra hin geenne duratti ani maal gochuu qabaa jennee yaaduu qabna. Gizee rakkoon tokko akkana taate jennee callisoo osoo hin taane osoo ana ta'e yoo waan akkam ta'a ana gumisii kana xankaarnatii qabaa jennee yaaduu qabna. Eekruu fakkeenyaaf yoo fudhanne himmaa macabbee jechuudha. Maqaa jaanaa dhiisite maqaan isii kanallee ta'uu dhiisuu danda'a. Har'a haatisii abbaan qabdu haatisii nama baay'ee harka qalleeyyiidha. Nama hojii guyyaa hojjettee jiraattudha. Osoo yuutuubii kana qabaachuu baatte osoo gaafa dura biyya arabaatu san daraydee kadara idiman ofiitti meeshaa ofiitti wanta adda addaatti fixxee galteerti. Jireenya ofii jiraataa jirti. Osoo yuutuubii kana qabaachuu baatte akka har'a inni gadi baasee isii gate kanatti kana keessa nabse turedha. Daa'ima garaa keessaa qabdi. Haati isii harkarraa waan qabdu osoo yuutuubii kana qabaachuu baatte akkam taati? Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin gatee nama hangatu yuutuubii kana guddifatteerti gizeedha waan ta'eef wanti fedhallee badu isiin isarratti hojjette jireenya ruuhii ofiitii fi daa'ima ofiillee ittiin guddisuu dandeetti. Dubartoonni keenya kamiyyuu rakkinni akkamitti akka uumamu beeku. Rabbaan mana keenya jaalataa boru hoo maaltu akka dhufu rabbuma bichatu beeka malee nu hin beeknu. Boru rakkoon tokko na mudatee akka namoota adda addaa mudataa yookaan ani akkam ta'e ani akkam xankaarnatii qaba akkam daa'imman kiyya cinaa dhaabbachuu danda'a. Ofoo nafsi batiyya dura yoo ofii jiraadhe daa'imman kiyyaatti tara. Dhufuma nafsi batiyya jiraachisuu danda'a. Moo deemee namarratti kufee shakimii namarratti ta'a akka jedhu odoo hubanne dubartoonni keenya baay'ee barbaachisaadha jedhee ni yaada. Sanarra ta'ee ifiruudhaaf immoo wanta dhaamuu fi barbaadu jechuudha. Ifiruu bichaa osoo hin taane dubartoota keenya akka warra isii rakkoon guyyoo nu mudate akkamitti rakkoo kana osoo miidiyaa irratti gabbaafnee namni wal jalaa fuudhee dhimma keenya bakka maraan hin gahin furachuu qabna inni yaaduu qabna. Gadi baatee miidiyaa irratti ganaa haadha isiitti irratti illee rakkoo geessee rakkoo kanallee miidiyaa irratti gadi baastee miidiyaa irratti hunduu ittiin baqa. Caffare hunduu garanti fotoo isii keessiin boottu laxxafee kun garanti laxxafe osoo hin jenne dura akkuma gaafa jaalalli jiru walii galan sanitti har'a gaafa jibbaan dhufi kanallee walii galanii furmaata kaa'atu qaban. Bultii ofii keessatti cirraash miidiyaa irratti baasanii miidiyaa namni walii gadi oofee dhiisiti. Namni miidiyaa irratti arraagabee dhiisiti maatiin seenuu qabu jedhee yaada. Bultii keetiif kaabbaa mana keetii jireenyi keetuma malee warra keetuyyuu seenee baxabbaxuun qabu bultii nama tokko. Sababni akkana jechuu danda'eef illee fakkeenyaaf ani ol ka'eef ni obboleessi kiyya yookaan obboleetti kiyyaan waan akkana rakkadhee akkamitti akkana si rakkisa akkamitti akkana si godha ati akkasi baajjee ati akkas taatee yoo jettee dubbisan iftu taate yoo nama gamna tokko taate kan hin gorsine kan dubbisan iftu taate gaafa nu gargar baaneef hin jenne ija akkana gargaaruu dandeetti ija lama gargaaruu dandeetti san caalaa si bara shakimii taataanan maatii kiyya guuradhe gizee amma namni ufuu dadhabee nama gargaaruu dhiisti. Kanaa jecha maal gootre? Kanaa si gargaaruu hin dandeenye waan dilikeettee hinaman jechuu dandeetti. Kanaa jecha maal godhuu qaba abbichi abbaan sun mataa ofii bultii ofii abbatu beekaa abbatu ofumara jedhu gofni akkasanii abbaa manaa faate mana dhabuu waan jiru durillee warroota keenyarrallee waan ture jechuudha. Garuu akkamitti rakkoo keenya san furanna wanta jedhu beekuun dirqama namummaati jechuudha. Miidiyaa irratti sun beeknu hattaan dubbiin jabaatee addaan bahuu dirras illee osoo geette isiin daa'ima isaa garatti baatteerti inni illee abbaa daa'ima saniiti gadi bayanii isillee sira meeshaa irratti manaaf fe'attee wanta adda addaa guurtee fotoota olii gadi oofuun duratti dubbii kana karaa qal'aanne doobu furre jettee osoo yaadde baay'ee bareeda jedhee yaada. Sababni kana jechuu danda'eef illee miidiyaa irratti akkatti gadi baastee namni marti wal jalaa farsee isaan immoo nama ilma wajjin qabu walitti deemuu danda'an bulu. Maaltu itti dhagahama viidiyoo kana gisee argan bulu. Akka amma dubbadhe kana taa'ee irraan dubbatu manni waan taane bara keessa deemanii akka nama wajjin isaan wajjin jiraataa turaniitti footoo isaanii akka hin taane godhanii dadxafanii isa ijaan qabu yoo qabaatu baatee hoo rabbituu iyyuu irraa fudhate akka nama inni bal'aa ta'uu isaatiif isiin iyyuu
obsteetti heerumte jechuun takka dirasii waan hin taane fayyadamee gadhiisa namni. Isaan gaafa walitti deebi'aniitiin ilmoo ofii wajjin guddifatu jammaran jechuudha. Maaltu isaanitti dhaga'ama? Isaan dhiisi mootummaan feetaa dhagahamu hojii isaaniiti. Ilmoon isaanii tuni hoo miidiyaa kanarratti uummanni isaan akkatti waa'ee isaanii haasa'u kana ijoollee ammaa waggaa 10 geennan qalaas waa'ee miidiyaati isin gaafatta malee isin gaafatan. Gaafsan daa'ima isaanii sanitti maaltu dhaga'ama? Gaafa garaa jiru haati kiyya abbaan kiyya akkana miidiyaa kanarra inni kaayame yoomiyyuu gadi hin badu hin jira yoomiyyuu. Kana jecha wanti miidiyaa irratti baafu maal ni jennee hubataa osoo deemne baay'ee bareeda jedhee yaada. Ijoolleen teennaa warri gara miidiyaa dhufaa jiran baay'eetu jira. Warri ganaa lafaa ol deemaa jiran baay'eetu jira. Asumaan immootu jajjabeessinu haa guddifnu warra ganaa lafaa ol deeman jechuun dhaamsa kiyya. Warri immootuyyuu miidiyaa irratti dhuftanii hojii adda addaa hojjettan maal hojjetaa jirra? Maal hojjanne bareeda? Hojiin keenya kun immootu akkami? Uummataaf barumsa qabamoo miidhaa qaba wanta jedhu beekaa yoo hojjanne baay'ee bareeda ta'a jedhee ni yaada. Dubartiin takka haati manaa takka abbaa manaa tokko kabajuun abbaan manaa tokko haadha manaa takka kabajuun yaani nabii keenya irraan tostaran sallallahu alaihi wasallam isaan tunu dhaabe jechuudha. Kana jecha ilmu musliimaa takka ta'aa ilmu musliimaa bichaa miti kiristaana biraatti illee bakka amantii kan biraattu iyyuu abbaa manaa haati manaa kabaja walii qaban jechuudha. Kana jecha kabaja isa walirraa fuudhuun qabnu yoo wal dhabnes manuma keenya keessatti osoo ta'e miidiyaa irra osoo bahu baay'ee bareeda jedhee yaada. Eegruu yoo biraanki fagoo taate baay'istanii hirtanii sirreessaa isiniin jedha. Yoo mootiyyuu ka dhugaa taa'u ta'ellee rabbiin sillee jajjabina sii haa kennu rabbi si cinaa haa dhaabbatu. Isallee mootu rabbiin gara qalbii isaa isa deebisee haadha manaa isaatiif irraa isa keessatti uume rabbiin ilmoo isaa ka garaa kee keessa jiru sanii jecha rabbiin garaa isaa laaffisee rabbi sinaa araarsu isiniin jedha. Gabanumaan dhaamsa kiyya xumuraa isin mootu warra daawwattoota kiyya taatan share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessuu irraanfatinaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya wanta adda addaa wanta isin barbaadan meeshaalee irraa piraankii bareedaa isin jaalattan akkasitti isin meeshaalee irraa jettan san irraa chaalenjii adda addaa waan babbareeda qabadhe isin dhufa. Daawwattoota keenya isin chaanaalii kiyya share like subscribe gochuudhaan kiyyas kafooziyaas nu jajjabeessuun dagatina isiniin jedha. Oromoo tiyya hanga asin dura nu jajjabeessanii nu cinaa dhaabbattanii subscribe nu gootanii like share nu godhuudhaan nu cinaa dhaabbattanii haga har'aatitti laafee dugda nu taatanii nuti itti rakkistanii isin nu geettan immootu galanni kiyya onnarraa isin galateeffadha. Isin kabaja isin jaaladha. Ana olitti immootu rabbiin guddaan isin jaalatu isin jedha. Daawwattoota kiyya gabanumaan nagaa naa tura fayyaa naa ta'aa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Bye.